Dhaggeeffattoota sagalee Oromiyaa kabajamoo oduu gaddaa qabna. Oromoon torbaan dabre kana sabboonota hawaasa keessa jiraatan biratti akkaan beekamanii fi jaalataman lama dhabe. Tokko biyya Saawud Arabiyaa magaalaa Jiddaa waggoota dheeraaf kan jiraataa ture Abdul Gaffaar Haaji Abdoo Waadooti. Biyya san keessattii fi biyyattillee nama ummata isaatiif quuqamu kan rakkataa maraa garaa daaqu ture. Nama umrii isaa guutuu namumaaf jiraataa ture jedhamee ka beekamu Abdul Gaffaar tasumatti adoolessa 17 addunyaa tanarraa du'aan godaane. Saawud Arabiyaa keessatti namoota hidhamaniif falmee baasisuu, kanneen rakkatan gargaaree sooruu fi daara baasuu, kanneen imalaaf garas dhufan keessummeessuu, mirgi isaanii tuqame mormuu fi hojii nama taasifatee beekamu. Akka waan mootummaan Saawud Arabiyaa lammiiwwan Oromoo akka simatu itti kennee ramadeetti horii isaatiin nama baqataa Oromoo jiraachisaa turetu Jidda keessatti biyyee ta'ee hafe. Abbaan isaa Haaji Abdoo Waadoo manguddoo sabboonaa qabaataa Baalee keessatti beekamu kan mootummaan wayyaanee akkuma aangoo qabattetti maatii isaa guutuu wajjin hiitee dararaa irra geessiseen manatti galee ka du'e san ummanni biyyaa ammallee gaddaan yaadata garraatti. Nama garaa laafu ka xiqqaa guddaadhaaf ulfinna qabu turan. Abdul Gaffaar illee akkuma abbaa isaa nama hawaasaaf galata guddaa oolee dabre. Haadha warraatii fi ilma tokko biraa du'e. Duuti karaa nama muraati. Garuu duuti isaatun hawaasa irreefti. Namoonni isa beekan dhaddacha guddaa bal'aa gaaddisa guddaa qabutu jige jedhanii dubbatan. Rabbiin jannataan isa haa qananiisu. Maatii fi firootaa fi waahiloota isaatiif Rabbiin obsa haa kennu jenna. Sabboonaan lammataa ka Oromoon dhabde kunis bal'innaan irraa dubbachuuf ka deemnu Eda'oo Odaa Boruuti. Jiraataa Ameerikaa magaalaa Knoxville isteeta Tennessee keessa ture. Dhukkuba osoo hin beekamin faana itti gaffageeffateetiin deemeen adoolessa 18 bara 2017 lubbuun isaa dabarte. Har'a reeffi isaa gara biyyatti dhalateetti awwaalchaaf Oromiyaatti deema. Duuti isaa hawaasa Oromoo biyya alaa jiran mara gaddisiisee naasise. Eda'oon nama dandeettii addaa qabu hayyuu seenaati. Nama waan hedduu yaadatu. Nama sochii Oromoo keessatti illee hidhaa fi dararaan adda addaa irra gayaa ture. Garuu nama if dhaadhessuu miti. Yoo seenaa saba Oromoo irraa dubbatu maqaa namaa haga akaakayyuuti fi abaabayyuutti aanaaf aantii dhalawooma soddoomaati dabalatee ganda dhalootaatii fi sadarkaa barnootaa wajjin birdhaa takka malee hurrisiisee dubbata. Kutaa Itoophiyaa ka inni hin beekne hin jiru. Sababa adda addaatiin mara isaanii waliin ga'e. Biyyoota ollaa Oromiyaallee Somaaliyaa, Keeniyaa, Suudaanii fi naannoo biraatti akka jiraataa turetu himama. Manneen barnootaa 10 olitti lakkaawaman keessatti barate. Biyyoota Awurooppaatiif Eeshiyaallee hedduu keessa naannawe.
Raashiyaa fi Great Britain yookaan Ingilizii keessatti illee barnoota olaanaa qadhaabate. Ameerikaallee dhufee komsa biraa. Itti dabalatee mara caalaa garuu eeruu argaaf dhageettii irraa kuufate irratti beekumsa kitaabota irraa sammuutti galfateen babal'ifatee hayyummaa seenaa gonfate. Eda'oon haadha warraatii fi intala takka biraa du'e. Maatii fi firoota isaa waahilootaa fi hawaasota Oromoo ka isa dhaban maraaf rabbiin obsa haa kennu jechaa haasawa bal'aa bara 2013 isa wajjiin goonetti isin dabarsinaa isumatu maqaa isaa himatuudhaan kunoo isinii jalqaba. Baankiyaa odaa boruun jira. Kanaan aladhe gullalleetti shaggar Finfinnee. Warri duraan bakka biraatirraa dhufan achi qubatan moo warruma Finfinneetti durirraa akaakayyuu abaabayyuu irraa jalqabde moo akkam? Lakki gullalleen illee kan handhuraan kan yaayyaa gullalleeti. Namni garuu booda achi qubate kuni ani kiyya karaa abbaa kiyyaatiin karaa jiillee kana warri achi amma qubate kuni warra giraara yaayyaa giraara jaarsu. Ati gara jiilleedhaa dhufte jiilleen kun gaa warra aananiiti warra looniiti warra dhadhaati maal Finfinnee dhalatuun kun gaa akkami dhadhaa kanaa fi itittuu kana baaduu kana sirraa hanqisee na fakkaatamu akkam argattee jirta Finfinneetti duuba. Yaa dhaloota sadi geenyee jirra maqabnu wajjin achi gallee lafti sagas mara walirraa fagoo miti. Duris waluma keessa wanni ati jiru amma rakkoon aannanii kun kan dhabame egaa shaggar keessa farda gaariitii fi loon haa ba'u jedhanii Dijjaalmaa Zawudee Gabrasillaasee duula Oromoo irratti baneen fardi akka baddu godhanii faranjiinuu barreessee jirti the great horse holocaust dhumaatii fardaa magaalaa Finfinnee jettee waggaa san gaazexoonni faranjii baay'eetu barreesse kun seenaa dheeraatti deebinaa eegas irraa calqabeeti kan aannanii fi loon jiidha kan dhabne shaggaritti malee duraan hundumtuu shaggar isinuma jira kaloon jedha sun bareeda eessatti baratti duuba odaa kiyya calqaba gulantaa duraa kanam jalqabe kaatediraalitti shaggarumatti gaa saniin booda rakkooleen tokko dhibamanii saniin booda illee gamboo kaatolik mishiin kan jedhan kaatolika iskuula mana barumsaa kaatolikaa gamboo nageelle yoo jirti achi galee achiin boodallee gincitti daannoo barooddoo kaatolik iskuula mishiiniti sanillee bareegaa saniin booda liseetti fi jeneraal Mungeetii fi Lu'ul Mokonnin kan jedhan. Maal kana hundatti maal baratta maal 12 ol baratutti jirta moo maal kanuma achi deem kaan achi maal rakkina maal si qabatee kan akkana deddeemaa baate moo maatii wajjin deemuuf? Lakki rakkilee mawsan uummanni Habashaa kana mana barumsatti rakkoo adda addaatu ture. Akkuma isin jiru yoo bara fardaa dhiyaatan illee waan ba'uun maqaa jijjiirrachuun mana barumsaa jijjiirrachuun dirqii ture. Kunis seenaa dheeraa biraati. Garuu dubbiin kaatedraalii gara gambootti gamboo kaatolikitti nageelletti deemu suni egaa dubbiin mana seexanaa waraanni mana seexanaa sun biratti lattee dubbuun nama 13 baddee asii mana barumsatti yoo yaanu duula wayiitu ture. Mana seexanaa yoo jedhan namni Finfinnee kun manuma seexanaa keessa waan galtan fakkaata kun maqaa bakkaati jechuudhaa fi har'a gaa bashannanaatuma suura dubbataati akka namni kun qalbiin si dhageeffatu jiranii wingeet kana keessa gaa ijoollee jajjabatu achi ture maal wingeet kana keessatti maaltu ture akkam godhaa turtan ijoolleen Oromoodha. Wingeetiin sun ka galamu duraan ijoollee warra baalawlataati warra abbaa warra mootummaan nama nagarqaare jedhee galchi gala ture booda garuu sun haga ta'e irra harki irra jiraan akkasuma ta'eeti kun immoo impaare san keessa barumsan qabxii gaarii kan fidetu galaa kun 30 guutuu Itoophiyaa keessatti nama qabxii gaarii fide 30 duwwaatu gala. Isa saniin immoo Great Poor Average Entrance jedhu kaanin immoo warra exhibition kan jedhan nama 10 immoo fudhatu. Exhibition sun immoo hiika biraa qabdii biraatti deebina. Akkasiin 30 kan keessaa tokko ta'een galee baras garuu guututti ijoolleen Oromoodha hedduutu galee 300 duuchuutti 300 galcha manni barumsaa sanii 300 san keessaa 30 gallisan keessaa ijoolleen Oromoo hedduu turte harka caalaa turte. Maal gootan achitti mee maaliif wingeetiin kun bakka beekamee bara 60mootaa san keessatti seenaa Oromoo keessatti bakka tuqamu jira waan takkaan godhamin achitti godhametu jira jedhama maal fa'amee wanni sun maali? Wanni seenaa Oromoo keessatti wanni haaraan ta'e hoo jiraate eessumattuu manni Oromoodha mootummaa Habashaa jalatti galee wannumti takka uguma namni shaggar keessatti ijaarsi adda addaa ture kan Maccaaf Tulama jedhan kanallee ageessanii soddoo wanni saabunyata soddoo jiru afaan Amaaraatiin iddirii jedhanii saabunyata soddoo saabunyata Amboo saabunyata Bachoo saabunyata Arsii waan akkana inuma jira garuu Oromoo jedhamee maqaa guutuutti maqaa Oromummaatiin naannoo Qomoo yookaan gosa oduu maqaan dhahin Oromummaadhaan kan ijaarame hoo jiraate jeneraal Ungee Duwwaadha. Yuunivarsiitii
Sillaasee sanittis kana beektaa kan jedhu takka waraqaa ba'aa ture malee Oromoo kan jedhamu waraqaan akkasiin bahee an Oromoo jedhee waldaan Oromoo dhaabbatee hin beeku. Wanni dhaabbate hoo jiraate seenaa biyya teenyaa keessatti bartoota keessatti kan uumame hoo jiraate mana hungeetitti waldaa Oromoo kophaa dhaabbanna jedhamee gaafii lafaatinis gaafii isaan lafti qotee bulaaf haa ta'u hoo jedhan lakki lafti handhuraa abbaa seenatiif haa taatu jedhee kan ka'e. Afaan waldaa mana barumsaa hungee duwwaatti jinaal hungee duwwaatti ta'e kun seenaa uummata Oromoo keessatti. Ijaaramtanii maaltu gootan? Ijaaramtan jechuudha maal jedha maqaa waldeenni sun maal jedha? Waldeenyi suni kan jedhamu ogguma san egaa warri Abashaatis warri alaa kun fidaniiti warri eezunaa jedhan kun waldaan bartoota Itoophiyaa Awurooppaa kana maalii kan Ameerikaa kan maal jedhanii ijaaranii waggaa san haa iskuulii kana waldaa tokko jalatti galchuu taanaan waldaa tokko jalatti ijaaruu taanaan lakka uumaa keessaa hin qabnu. Gaafiin lafaas akka isin itti gaafattaniif kan nu gaafatan biraati ijaarsi kunis kan nu ta'u miti nu waldaa Oromoo kophaatti ijaarrannaa jennee kophaatti baanee san keessatti egaa ijoolleen baay'een jijjiru warri akka Suraafeel Kabaaf as turanii Suraafeel Kabaa jechuun kan mootummaa Mangistuu irratti ajjechaa ol'aana jedhamee ajjeefame san Seepteembarii bara Mangistuu irratti dhukaafni baname san warra san keessaa tokkoffaadha. Du'e kun Mokonnin Lammaa Waaqjiraati kun Mokonnin Lammaa Damboobati kun Xaafaa Dhaabati warri kun hundumtuu warruma Mangistuu irratti Koloneel Mangistuu irratti ajjechaa aggaamanii dhuman sani. Kun egaa tokko amma dooktara Ala Jira Kabbadaa olii jedhama. Kun inuma jiru kan irra jiran garuu dhumee jira. Waldaa san kophaatti ijaaramee akkasitti gaa namni gisee faranjii wayiillee warri Ingilizii kana keessaa dhugaatti namni Oromoo kanatti sinsinnaa'ee maali jarri kun uumaan kun uummanni kun maali jedhee waa tokkollee ufiin calqabne garuu egaa dubbiin tuni kaatee nu gargaaraa ture inuma ture Roos jedhama kun namichi kun Angilikaanidha. Na uffachisiidha beektutti maal taatan duuba yeroo mootummaa Haile Sillaasee kanatti yeroo kanatti gaa amma irraa dubbataa jirru bara 1960 keessa yeroo san gara Afran Qallootiinis sochii ture gara Maccaatu Lamaatis Baale keessa ammootu lolat ture yeroon kun yeroo garteetiin amma warraaqsi haga silaan dhufne warraaqsi mootummaa Haile Sillaasee kuffisuuf deemu kun hin dhufne yeroo sanitti maal mootummaan akkamitti ilaale waan kana isin Oromoo jettanii wayitoollee ijaartan callise. Min callifne lakki balaan guddaan osaan odeeffamu kana Maccaaftu Lamaatii kan Baalee kana laansoon Harar keessaa tuni kan Somaaliyaa ukkaamsaniiti akka maqaan ol hin baane godhanii sadaffaan jabduun jirtu awraajjaa inni Gojjaam keessa Bahardaar awraajjaa kan amma jedhan kana Meeccaa awraajjaa hoggaasanii Baasoliiban Achafarii fi Arsii waradaa kana waradaa wayitoo kana afran walitti qabatee Meeccaa awraajjaa kan jedhu san maqaa jijjiiranii Bahardaar jedhanii dubbiin sun lola kaafte warra ilmaan dheensaa jiru warra Bahardaar jiruuni wanni guddoon gungee keessatti ijoollee Gojjaam Oromoo Gojjaam irraa afaniin kaate takka isheedha. Kanuma kana gaa'oo ijaaramne malee dubbiin Bahardaar Meeccaa awraajjaan Bahardaaritti jijjiirame sun illee hamtuu jee ijoolleen Gojjaam irraa ofanis warri akka Kabbada Daannoo faa warri akka Kitilaa Waarii faa warri kun warri Wombara irraa faa ofan warri ilmaan dheensaa waradaa kan jedhamu Bahardaar irraa ufan hundumtuu kana kaasanii kun kophaatti loluun hin taatu waldaa Oromoo kophaatti dhaabbannu jenne mootummaan kana irratti gaadaafii kana kaasee achirraan booda namni 25 gabaabattiin ari'amee mana barumsaa Itoophiyaa keessatti akka arganne kan jedhuun ari'amee namni baay'een hin ari'amtanii hidhaatti galle dura ari'amuun dura hidhaatti galle dubbiin qoratamee ji'a sadiin booda namni midhaan nuuf fidullee dhibeet namni osaniin sodaata akka malee sodaata fira dhaantee ofii yoo ta'e malee namni midhaan fiduu dhabamee ijoolleen namni 25 mana hidhaatti gale. Akkuma kan 72 jechuudha. Tanatti 72tti deebi'ee dhalatee ijoolleen ammas ijoolleen 25 hidhamanii mana barumsaatti kun ari'amanii kun gadadamanii akkasuma yeroo lama ta'e kun. Mana barnootaatti ari'amtanii akka baranne jedhama jechuu keetti mana barnootaa tokkollee akka isin fudhanne jechuudha. Akkasitti ari'amtu akkasitti barreeffama san kompiitarri hin jiru malee mana barumsaa haa iskuulii jira Gaalol Mokonnin jiru Kokkoba Tsibaa Shimallis Haftee Nifaasil Safaree Mokonnin Minilik maal jedhama. Kun hundumattuu barreeffama kan galle warri kun akkana waraqaa erganiiti jala erganii bakka kan namni akkanaa kun ari'ame barattoonni akkanaa kun naannoo kanatti ari'ame kompiitarri waan hin jirreef jecha bakki itti dabarsan xalayamaa erganiitiin isin irratti barreessan. Nama meeqamee nama ari'attan kana keessa ati gaa hedduu wanni ati jabaattu kooti nama maqaa yaadatta seenaaf waan ta'eef mee waan tokko namoota san maqaa isaanii nu himuu dandeetta? Namoota kana keessa Lijaalam Guutaa, Xahaa Mubaarak Alii,
Sananyee Guddataa, Lubaabaa Jamaal, Mulgeetaa Roobaa, Taaddasa Cuuqee, Kaliil Ibraahim amma warra kana keessa warri du'an Suraafeel Kabaa hin du'e Mangistuu Hayilamaariyaam irratti ajjechaa fudhatee kanarra Mokonnin Lammaa Waajjiraa du'e ajjeefame dargiidhanii Mokonnin Lammaa Damboobaa du'e innis ajjeefamee jira. Warri Xahaa Mubaarakis ajjeefamee jira. Namni lafarra jiru amma Lijaalam Guutaa Shaggar jira. Kanarra gaa Mulgeetaa Roobaa jira lubbuudhanii Taaddasa Cuuqee jira. Kaliil Ibraahim Riyaad jira. Islaamic Kasumatti adii dhugaa keessaa baanee dandeenyu duubaati mee gara keetitti deebi'a. Ari'amte gaama yeroo sana meeqa baratta jechuudha wayita dura ari'amtu kana wangeetirra? Yeroon dura ari'amu kana 11 darbeen jira. Wangeetii kun beeytaa gaa bakka mallasaalleen ture hin beeyta jechuudha mallasaallee way beeyta jechuudha. Mallasaa guruppii waliin turre dubbitan sanitti irratti illee hamaan turre dhugaa dubbachuuf. Yeroo sanitti. Yeroo sanitti hamaan turre garuu waan akka ta'e hin beeku karaa isa hiriyaasaa kan amma jeneraalicha santu hamaa ture. Inni Obbo Daawud illee achi ture miti wangeet ture Obbo Daawud Ibsaallee. Daawud Ibsaa yaangi jeneraalaa Daawud Ibsaa Gammachuu Magarsaa Waggaarii Guunjoo namni amma Austraaliyaa ijoolleen 2 moo 3 jiru kun hundumtuu gaa booda ofan malee Daawud Ibsaarree jenereeshinii lixaanii ofe keessaa tokko. Isin keessaa dhufe. Gaa mallasaa wajjin turtoo jedhu akka dhaggeeffattoonni kiyya nama mallasaa wajjin ture akka isin jenne sodaadha. Inta beekanii mana barnootaatti ol beeytan jechuuf jedhe. Sanbira dabarsee qaama waan seenaa itti deemnuuf dhugaatti wanni guddaan irra haasawa kana goonuu dhaloota waa hedduu dhaloonni baratuuf deema. Maaliif Oromoon kun lafti Oromoodhaa bal'inna qabdi ka bakka tokkotti hojjetamu naannoo garaatti hin beekamu. Yeroo amma Harargee keessatti sochiin ture, Baalee keessatti lolli ture, naannoo Shaggar keessatti sochiin akkanaa maccaatu lamaan ture. Isin barattoonni yeroo duraatiif akkaataa itti qopheessitanii maqaa Oromootiin achirraa ari'amuun kunuyyuu seenaa Oromoo keessatti waan galmeeffamee miti. Kuni gaarii. Ati amma maal taate dubee gaarii amte akkasumatti mana barnootaa irraa hafte jechuudha? Mana barnoota irraa dhuma ni jennee gaarii amneetu jiru amma namichi immoo sun du'e namichi Xalaa'oon Gizaaw kan jedhamu sun du'e. Wannaa kana barattoota keessatti barattoota yuunivarsiitii. Kanaaf ayyaana du'a isaa san irratti reemsi Minilikii fudhatamee kaampaasitti yuunivarsiitii galee reemfa kanan kenninu jedhanii gaa hiriirri nagaa achirra ture achirratti immoo gaa hundumtuu warri teeknikaal iskuulii turanii warri immoo Lul Mokonnon ture warri hundumtuu high school hunduu qooda fudhate warra Seent Joosefii fi warra Lisee Gabra Maaramii fi warra Saanfoord fi warra Seent Meerii warra hedduudha warri hamma ta'e malee keessumattuu paablikii kan ta'e warri gulantaa lammaffaarra jiru qoodan fudhatee achirratti namni hedduun hin qabamee madaa'ee hin jira anis warra Minilik gale keessaa tokkuma madaa'ee. Madooyiteetiin galte mana barnootaa kamirraa amma galtee jechuudha wingeetii baatee mana kam seente mana barnootaa kam seente? Lul Mokonnon. Akkamitti maqaa akkamitti maqaa sanii akkam seenuu dandeetta? Maqaan hin jijjiirama lakki Faasil Abbabaa jedhameen qabu kan nyaama Abbabaa jiran. Eda'oo boruu amma Faasil taate. Eenyu Abbabaa Faasil taate? Malee maqaa akkatti waamamaa ture kaatedraalii gongaan daannoo barooddoo ginci hoo naqu Daawit Jaagamaa jeetan banki hadaraa Jaagamaa killoon na kennatee inni Daawit Jaagamaa jee na galche. Ammallee maqaa jijjiirattee ammas gara mana deebite? Maqaa sadii nan baratte. Maqaa sadii hin baratte ka amma kama odama kanaan si waamna kama dur ka dhalootaa kanaan si waama amma Lul Mokonnon kan eegateen tan ammallee hidhatti deebi amma hidhaa seente ammas deebite hidhaa seente. Lul Mokonnon kana eega galle hiriira nagaa san baanee achirra gallaan achirra waa lamatu uumame tokko amma achirrattis Daayirektara kan ture Guddataa Maammoo nama guddaa nama gaarii nama sabboonaa Oromoofillee waan guddaa ijaaree Dr. Dajanee Araddoo amma bareen gaddaa du'ee warra kanatanitti Dr. Baayisaa Abbaa Olloo kan jedhan maatimaatiksii hisaaba barsiisu warri kun aadaa keessaniin ijaarradhaa jedhanii uraagenis amaaris hundumtuu akka ijaaramu ta'e. Akka ijaaramu ta'e achirratti immoo tiyaatii diraamaa guca tokko dhaaban guca san dhaabbannaan afaan Amaaraa duwwaa godhan afaan Amaaraa maaliif duwwaa ta'a jennee kophaatti ba'ani. Kophaatti baanaan egaas nus koree keenya filannee Taarraqa hin badhaasaa kan jedhan amma raadiyoon Itoophiyaatiif kan hojjetu inni durotaa keenya ta'ee afaan Oromootiin daqiiqaa 15 nuu kennanii 15 keessaa 7 afaan Oromootiin 7 afaan Amaaraatiin godhamee 30tti yoo nu hiikus immoo 15 keenya filannee 15 warri Habashaa fudhatee akkasitti for the first time maayikiraafooniin afaan Oromoo kun afaan maayikiraafoonii cabsa jedhanii iyyanii Gizaaw Ilmaa fa'aa kan jedhan Oromti afaan Amaaraa nu barsiisan. Akkamitti afaan kana barsiisuuf namni baradhe jiru namni digirii qabu afaan Oromoo akkamitti dubbatama jee iyyee lolli guddaan dhufe
reediyoo moonaa mana barnootaatti reediyoo qabaa dhugaadhaan illee waan akkasiin qabaataan turre reediyoo san irratti dabarsisan jechuudha waan afaan Oromootiin. Raadiyoon isaanitti waan hafuura biyyaa oduu biyyaati fi walaloo waan akkana fakkaatu fi sirballee waan daqiiqaa takkaa takkaarra raadiyoon marraa waraabnee taan immoo ijoolluma sirba dandeessurraa Fiqaaduu Urgeessaa kan jedhan warra Gajjaarraa kan jiru Petros Gomboo kan jedhan immoo jira inni gooda uffannise waggaa hungeetii baari'amee mana barumsaa dhabu isaan faa afaan Oromoo kanaan nu fannoo jechaatu hanga kaan sirbuma afaan naannoo baatanii kaan kan baraan Oromoo yeroo duraatiif afaan Oromootiin magaalaa Finfinnee keessatti mana barnoota Oromoo jettan moo yeroo san gaallaa jettan? Laakki gaallaa hin jiru Oromoon jiru isaan warra ijoollee gaallaa jettu akkasitti gaa warri Amaaraa akkasiin jedhan turanii warri uleellee Oromti wallaalan kan nu reebee uleedhaan nutti game kan nuti abbaan isaa immoo sabboonaa ture bara Jeneraal Taaddasaa Birruufaa gargaarsa guddaa argise ilma Jeneraal Lammeessaa Badhaasee Ubisheet kun amma diisi jira isa faa kan uleedhaan nutti game maaliif afaan Oromoo dubbatama jee waan si gaafadhume amma asirraa hidhamtanii lulmokkoneerra amma hidhaa geessitan eessa isin geessan? Hoggaan nu geessu dura andanyaa poolis xaabaa jedhan tokkotti hundumaa guuranii saniin booda sandaafa nu geessan. Sandaafa nu geessanii sandaafa osaan poolis kolleejiin sun haaraa banamaa isatti nu naqanii kaan immoo haayiskuulii tokkotti ture mana barumsaa gulantaa olaanaa tokko Jimaa Sanbatee jedhama balabbaata achiiti maqaa isaatiin kan ijaaran amma jira Jimaa Sanbateetii fi Abbaa Diinaa turre eega baasii takka hidhamneen booda achitti waan nyaataa kana torban namni fira qabu fideefis islaama kiristaana hin jenne alatti lafatti gad naqanii akkasatti namni akka horii absuu oolan irratti wal fixa inni kun an islaama jaa inni kun an ortodoksii jaa inni kun maal jaa kan nyaata dides jira kan immoo waaqa tokkichatti amanee waan argate san nyaatee lubbuu fi oolfachuu barbaade inuma nyaatee sun dheeraadha dubbiin inni achirraan booda xabaaseen jedhama inni karaa dabra biraan kana humna waraanaa eegumsa kabajaa jedhama kubur zabanyaa jedhama afaan Amaaratiin federal bodyguard jechuudha. Walakkaa keenya achi geessanii kaan Faxinoo Daraashii geessanii poolisii ganda Jeneraal Taaddasaa fa'aa irraa hidhan san olfee. Nama meeqa isin barattoota meeqa achi ka hidhaman gaafa Finfinneerraa ka guurame nama meeqa hiriira kanaan? Hiriira saniin yoo attamxinnaati amma 8,000 amma 10,000 ta'a kan xabaateen jiraan garuu wannootti namni xolleetti namni xolleen sun wal qixxee dabartee gara Jimmaa odeessu gammoojjii takka achitti bofni faa busaan faa nama fitte malee jiraan achi dhaqee kan karaa humna xiyyaaraa Bishooftuu kan dhaqe immoo gara ijoollee 853 na yaadadha lakkoofsa olii jijjiiraa turre. Kan immoo ati odaa kiyya waan guddaa ani si dinqisiifadhu keessa bara dheeraa wal beenu keessatti ati waan maqaa namaa bakka waan deemtu hunda irraanfattu garuu amma sa'a qabnuuf kan murna duraati irra kaasooyinu waan tokko si gaafachuu barbaada asirratti hidhamtanii amma bakka bakkatti ta'ee adda adda mooraa adda addaatti isin galchanii mana hidhaa keessa turtanii amma ji'a meeqa hidhamtan achitti? Diseembara arfaasaa hidhamne waggaa Julaayii jechuudha amlee 16 gaafa nugusne dhalate ayyaana isaa inni araara nu godhee araara nu goonan Jeneraal Asaffaa ayyaanaa miti Asaffaa Ayyana Gondari Oromoo see ayyaanaatti fakkaatee wajjin sirbaa ture namichi eerfoorsii humna xiyyaaraa Itoophiyaa sana ajajaa ture inni dhufee araarri mootii isin loltaniin isinii godhamee jira as keessatti warri atoobisii cabsitan warri dallaa mana barumsaa cabsitan warri immoo hoggana mana barumsaa turtan student council jechuu isaati warri kun asumatti haftu mana murtii dhiyaattu jedhe garuu nugusni biyyaa akkas hin jenne haa ba'anii jedhe ageenyi raadiyoon FTV asii warri immoo inni jaarsummaadhaan nu dhaqan hoggaan irraa simmuruufaa jiru warri akka Fitabaarii dheeressaa amantee jiru wasiila yookaan adeera ilmaa dheeressaati isaan fa'a gabra maaram amantee jiru isaan fa'atu nu dhaqe hoggaa san kadhaa akka inni nu dhumu. Haayila Sillaasee isinii gaafatanii ijoolleen waabii argatanii waasii ka isaan jedhan argatanii bayanii isin ammoo akka jedhamutti ijoollee Oromootu hafe nama meeqa taatan? Nama 253 kan achi keessatti hafne ijoollee Oromooti. Ijoolleen Amaaraa baate Oromoon kun maafa? Oromoon kun irra jiraan kan kutaa biyya keessatti ufe fakkeenyaaf warri akka Tashoomaa Joobir jedhu nama Dr. Taaddasaa Eebbaa fira isaanii natti fakkaatu osanii warri akka Wallaggaa Gimbiidhaa Arsiidhaa maal kan dhufan kun akka Huseen Kaawoo kan Asallaa Raas Daargee irraa dhufanii qabaman kun namni gaafatu hin qaban bakka isaan jiran namni beeku hin jiru ijoollee qotee bulaa warra ta'an. Kun immoo magaaluma Finfinnee keessa irra jiran yoo qabamellee gaafillee yoo qabaatellee immoo warra san ishee ba'uu hin barbaanne namni 253 akkasitti hafee seerri nurratti jigillee seeran turre nuguufni kan jedhe haa ba'an jedhe malee atoobisii kan cabse mana barumsaa balbala kan rukute haa hafuu kan jedhu turre gaafas maaliifin raadiyooniyaan televezyiiniyaan dubbatan wanti araaraa sun.
garuu waan tokko asirratti amma waan daqiiqaa lamaan takkan haafaa waan tokko si gaafachuu barbaadu. Isin ijoolleen Oromoodha amma namoota ati amma Finfinnee keessaa fira guddaa qabdaa. Namoota hedduutu dhufee si gaafate akkana himtetti namoonni warra firoota guddaan namoonni ijoolleen ammas namoota bebbeekamoodha ka abboota isaanii jeneraalaa ka maalii Oromoon hin baanu jettanii haftan tokkummaa mul'isuu keessaniif miti kun. Tokkummaa mul'isuu keenya dura Salomoon Taaddasaatu kana kaase dhiifnee baanamoo jara kanatti dhiifnee biraa baanamoo maal godha jedhee Salomoon Taaddasaa jechuun ilma Jeneraal Taaddasaa Gabree Hordofaati. Oromoodha inni kaase. Afaan Oromoollee baay'ee isa dhibaa. Akkamitti isaan dhiifnee baana jennaan warri gara biraas egaa amma akka Mulgeessaa Roobaa kunis ilma Galambiraas Roobaa naga'uuti warra gurguddaa warra shaggarii mana qabu. Hin baanuu jedhanii murtii dabarsan. Maaf jennaan isaan wajjin walii galee hin baanu jennee. Dhumarratti baatan moo akkam taatan? Dhumarratti itti deebi'ee ammas egaa xiqqoo ormumti immoo fira waa qaqqabu kun immoo akkamitti ijoolleen nu jala haftee ormi hiikame jee kaniin mootii nugusa biyyaa bira dhaqanii iyyanii akkasitti yoo baanu manni barumsaa nu darbe. Warri biraa tisseebisa dhaqqabatanii baratanii keenyaan ammaatti tiraanskriptiin keenya araara mootii biyyaatiin akkanumatti kan darban jedha. Nama ji'a torba ji'a saddeet jedhame akkanumatti dabarsanii jechuudha. Urujii afaan Amaaraatiin achirratti daagonaal akkas ol barreessanii sartifikeetiin keenyaan ammaatti duwwaatti hafe. Yoo baanu garatti galuu hin qabnu araaraan baatan jedhanii bakka itti galuu hin qabnu ani achirratti hanga Ameerikan fiild sarviis keenyaan barbaaddan. Odaa kiyya eda'oo maqaa hedduun si waamaa gaa maquma amma deebi odamatti naa wayyaa. Odaan kun egaa bakka Oromoo keessatti bakka guddaa qaba. Odaa egaa amma mana hidhaa baatanii akkuma ta'etti gaa ta'ee namuu kan qe'ee isaatti galee ati gaa Finfinnee keessatti deebitee maal taate? Finfinneetti yoo deebi'u manni barumsaa na darbee jira. Tiraanskriptiin keessa yoo naa kennamu akka siinjii sana akkanumatti kan darbe jira waa tokko hin qabu. Gara mana barumsaa biraa deemuu hin danda'u akka tasaa ta'een Ameerikaan fiild sarviisiin jedhan sun yoo san reefu calqabamtee nama sadaffaadha ishee arganne anii fi Salomoon Taaddasaa ilma Jeneraal Taaddasaa Gabree Hordofaa jechuudha wajjiniin ishii moonee kaanee ala baane gaa. Amma yeroo sanitti barattootaa fireen kennama ji'a meeqaaf akka dhuftan namni fiild jechuun kan barattoota biyya alaatirraa fidanii Ameerikaa aadaa isaanii barsiisuudhaaf fidan yeroo gabaabaadhaaf jechuudha. Ji'a 10 fi waggaa tokko yoo garuu ji'a 10 baatima 10 dhugaa dubbachuuf. Okay, dhuftan gaa bara kam amma akka Awurooppaatti barri kun? Akka Awurooppaatti 71. Bara 71 kormicha kiyya. Ameerikaa dhufte eessa dhufte? Gaan fuudhanii biyya siillee sirriitti hin beeku sani garuu amma eegan hubadhee warra san nasime san eegan qoradhe Taampaadha Filooridaa keessa. Duraa maqaan siin galle Taampaa kana dhufte. Warri simatan kun Faranjii? Warra misiyooniiti Faranjii? Warra misiyooniti isaan warruma kana mootummaatu qopheessa biyya isaa silaalchisu maal silaalchisu garuu rakkoon turte hin jaalanne gurraachi fi adiin hoggaa harka waliin fuudhu baay'ee biyya hamaa ture biyya kiyyatti markaatoo naa hojja ture hoggaa na ta'uu biyyi kun bushaa tokko namni du'ereen fir guyyaa 2-3 bulaa dalagni hin jiru warri kuuba baqatan kun reefu as yaa'aa jiru gurraachi fi adiin walitti makamu biyya uf ajjeesu malee homtuu sitti nimu ufe maalifan ufettee gaabbi ta'oo san. Dhuftee ati amma uummata Faranjii kana qubattee bakka itti qubattu sii kennanii bakka bultu sii kennanii aadaa si barsiisan jechuudha. Aadaa fi maal isin barsiisan? Aadaa keessaa isheen na barsiisan yoo jiraatan dubartiin tuqin hin jenne dubartii adii harki hin tuqiniin naan jedhan. Harka qabatin? Karaarra hobootu baasii yoo yabbattu irraa fagaadhu taa'ii ijjattee laalinii akkana naan jedhan. Maal ilaalin? Dubartii adii ijjattee ija bobaaftee ijjatti garagaltee laalin. Dubartii adii jaa malee gurraattiin jenne dubartiin jenne.
Finfinneetti yoo deemu manni barumsaa na darbee jira. Tiraansipiitiin keessa yoo naa kenna bakka siinjii isaan akkanumatti kan darbe jira waa tokko hin qabu. Gara mana barumsaa biraa deemuu hin danda'u akka tasaa ta'een Ameerikaan fiild sarviisiin jedhan sun yoo san reefu calqabamtee nama sadaffaadha ishee arganne anii fi Salamoon Taaddasaa ilma Jeneraal Taaddasaa Gabree hordofaa jechuudha wajjiniin isii moonee kaanee ala baane gaa. Amma yeroo sanitti barattootaa fireen kennama ji'a meeqaaf akka dhuftan namni fiild jechuun barattoota biyya alaatirraa fidanii Ameerikaa aadaa isaanii barsiisuudhaaf fidan yeroo gabaabaadhaaf jechuudha. Ji'a 10 waggaa tokko yoo garuu ji'a 10 baatima 10 waggaa dubbachuuf. Bara kam amma akka Awurooppaatti barri kun? Akka Awurooppaatti 71. Bara 71. Ameerikaa dhufte eessa dhufte? Waggaan fuudhanii biyya siillee sirriitti hin beeku hoosani garuu amma eegan hubadhee warra san nasime san eegan qoradhe Paampaadha Filooridaa keessa. Duraa maqaan siin gallan Paampaa kana dhufte. Warri simatan kun faranjii? Warra misiyoonitti faranjii? Warra misiyoonitti isaan warruma kana mootummaatu qopheessa biyya isaa silaalchisu maal silaalchisu garuu rakkoon turte usen jaalanne gurraachi fi adiin hoggaa harka waliin fuudhu baay'ee biyya hamaa ture biyya kiyyatti markaatoo naa hojja ture hoggaan ta'uusan biyyi kun bushaa tokko namni du'ereen fir guyyaa 2-3 bulaa dalamni hin jiru warri kuuba'aa baqatan kun reefu as yaa'aa jiru gurraachi fi adiin walitti makamu biyya uf ajjeesu malee homtuu sitti nimu ufe maalifan ufettee gaabbi ta'uusan. Dhuftee ati amma uummata faranjii kana qubattee bakka itti qubattu sii kennanii bakka bultu sii kennanii aadaa si barsiisan jechuudha aadaa fi maal isin barsiisan? Aadaa keessaa isheen na barsiisan yoo jiratan dubartiin tuqin hin jenne dubartii adii harki hin tuqinii naan jedhan. Harka qabatin? Karaarra hobootu baasii yoo yabbattu irraa fagaadhu taa'ii ijjatteen laalinii akkana naan jedhan. Maal hin laalin? Dubartii adii ijjattee ija bobaaftee ijjatti garagaltee laalin. Dubartii adii jaan malee gurraatti hin jenne dubartiin jenne. Adii masin jedhan. Jirti kunoo ammoo waggaa 95 keessa jirti jaartiin gadda'uu dubbise jirti jaartiin nasitti. Akka dubartii faranjii ija keessa laalin harkan qabatin dubartii faranjii sin jedhan. Harkan fuudhin nama harkan fuudhin dubartii harkan fuudhin naan jette nama hin jenne yookaan dubartiin jenne dubartii adii harkan fuudhin. Harka fuudhin si jedha. Daa dhuftee jennaan gaa ammaati biyya akka hin jibbite jechuudha dhuftaan gurbaa tokko wajjin dhufan bakka tokko qubattanii. Bakka tokko hin qubanne garuu adda addaa wal quba hafuura walirraa qabna nan gala jennaan hin galtu kan dhuftee hoggaa tikeetiin kee kan argamu Julaay keessa sii dhufa Julaay asitti nan gala hojjette ati mataa keetiin galuu qabdaa naan jedhan. Lakkiin nan galaa akkamitti yoo galta taate immoo hojjedhu naan jedhan maalan hojjedhennaa hojii naa barbaadaa hojjedheen tikeeta bitadhee galaa jennaan. Biyya jibbite Ameerikaa jibbitee galuufi? Ufee ji'a tokkollee hin guunne na surure. Namni reenfa karaarra mana sinimaatti akkuma dhufne immoo namni nama keenya kan duraan iskoolashiitti aan dhufe asitti mana sinimaatti ajjeesanii sanis dhaga'e. Sanis warqinee dhiinsaa asitti ajjeefame sanis duraan dhaga'een jira. Tokkos asii Barkilee ture innis rakkina guddaarra ture Kaalifoornuma biyya wayyoo qabdu mootummaa wayyoo qabdu jedhamutti innis booda dargii ajjeese galeellee inni bara dargii san du'ee Alamaayyoo Dheeressaa jedhamaa sunis bara duraas dhufe innis oduu wayii sarraa dhageenyee turre inni ganna galu inni biyyi gaariin turre biyya akka ammatti wajjin ta'anii adiif gurraachi wal makee wal fuudhee ani kanan agarre yoo san akka wal afreetti addaan qoodame dubartii adiin dubbisin harkaan fuudhin kana walumaa irraa bare gaariin agarre ani Ameerikaa irraa yoo san. Dhuftee amma gaana galchaa jettee sididanii hojii naa barbaadaa jettee maal goote duuba? Mana reenfaa ijaanii mana reenfaa nageessanii tole jee rakkadhee kan tole jee oonachee gurraacha furdaa tokko oonachi gaanuu dhiyye namichi arge du'aa nama du'e argeen beeku gurraacha. Mana reenfaa si geessan? Bakka reenfaa kan si geessan? Iyyee nutti deebi'u niitiin adiin achi nageessisaa na duuba jettee akkan hin hojjedhu na to'atti ani nayeetan iyyee ofirraa gara galu itti bu'e. Isii tuquuf duun ta'in rakkadheen namni eessattan namicha irraan eessattan itti bu'e amma isii ulfaa akkana godhee garaa dha'ee maal jedhanii poolisiin natti yaamanii. Namitti ni kuftee? Hinduun lakkee waan ta'an isiin kufuu kuftee naatituma kuftan itti fiignaan. Ati namicha kun mana reeffatti kan keessa namicha fuudhaa. Reenfa sanan sodaate reenfa argeen beeku ani ijoolleedha. Reenfa san argeetan namichi illee namni uuman namaa adduma adda. Reenfasii bokkokesii bifaaniif nama akkasiis hedduu argeen beeku. Nama guddaa dhalleedha sodaadhe tuman irraa geesse wanni eessuun eessitti bu'e.
Dheessitee namitti hambaatte supervaayizaraa silaalaa jirti ati duubatti hin agartu amma namitti kufte maal goote duuba. Akkasiin na tiksaa jirtu nagarre. Yoon ofirra galtee ofirra deebi'ee naasuudhaan ofirra galtee gara balbalaatti gara dhufetti fiigachuun itti bu'e. Kufte. Kufte. Kaaftee dee. Ambulaansa fidanii isii kaasanii saniin booda poolisii afur. Ati kaaftee ati gargaartee ol kaaftee. Laattiin tuqinnaan jedhani jaalala nama adiin tuqinnaan jedhani maalifan kaasa. Haga namittiin dhuftu maaltu itti waamee poolisa yeroo san telefoonni hin jiru qabdu telefoon harkaan qabdu maaltu waamee. Jira miti warri moorgii jiru. Warra jira nama hojjettoota achi jira. Jani isaanis ilaalu. Akka ammaa kana viidiyoon jiraan viidiyoo waan ture natti fakkaanne baatirii qabatanii deemu yoo san viidiyoon hin turre jechuu argite. Baatirii qabatanii deemu. Amma ati hoo qabamtee ati? Qabanii poolisiin afur ufee nageessanii dura sammuun koo fayyaa ta'uu waan akkasiin alallaalanii booda immoo warra ispoonsarii nagoo yaamanii maal namichi kun jedhanii biyyattii taasisu bilbilanii ambaasaddara asii tokkotti bilbilanii isa gaafatanii naan ilma eenyu seenaan ebelu akkan jedheeni namichi immoo ambaasaddirichi immoo innidha ilma gantuuti inni ragaa baasa ilma gantuuti abbaan koo gurgurunyaa jansan keessa ture. Waan godhen qabu gaa mangistuun waa inni jagaleetuma taa'e malee waan godhen qabu gusaaf illolle jarsaniif hin tumsine omaan goone. Ilma gantuuti jedhee amma inni sirgaa sitti bahe. Ilma gantuuti xalayaa koppii nan qaba amma foreen ministirii isa bara dargii argadhe kaadii naan akkas afaan amaaratiin. Duuba ati amma hidhaa poolisoonni gaa akka namichi kun maraatuudha maal ta'e afaan waliin beeytanii meeqa waan kana asirratti afaan kanallee gaa ati Faransaayiin babbarattee afaan Ingilizii kana waliin galtanii waan barbaachisaa guddaa ta'e kana ati amma maaliin mana poolisaatti dubbisan maaliin sitti waaman akka ati galtu maal. Rakkoo nama seeraaliyoon natti fidan booda rakkoon afaanii isaan tokko yookaan rakkoo fiddee afaan sanii booda nama seeraaliyoon wayii natti fidan namichi seeraaliyoon kun immoo warra afaan Ingilizii dubbatu afaan Ingilizii afaan Faransaayii akkatti inni barate ani hin beekan. Isa inni jeeti namichi garuu nama barate Omar Bongo University kan jedhan Gaaboonitti baradhe naan jedhe inni ufee afaan naa hiikee nama biraallee nama keenyallee natti fidee san namni keenya kunis ol quba qabaatee naannoo ol quba qabu namni natti fidan sun afaan inni dubbata ani warruma saawuzii kibbaa kana nama afaan Oromoo barate reetan lakkeeti afaan Oromoon beektu yeen ofirraa aree nama wayii natti beekan Oromoo yeroo san Oromoon gaaka gaariitti waliin beeku kan naannoo adda addaa kun xiqqoo garaagarummaan hin jira. Waan loqoduun seena bitti waan afaan Oromoo waan hin ta'in nama alagaa wayii kan afaan Oromoo barate jira akkasa seeyan. Namichi garuu Oromoo ta'uun oolu. Oolu. Amma sitti fidanii poolisni maal si godhe duuba? Dura sammuu san laalanii fayyaa miti kan jiru san egaa doktarichi fayyuma ce'oonni jeesaniin booda niitittiin baatee namitti garaadha akka gatannes jechuun salpheensa akka garaan baane. Hubatanii onni hubames hin jiru naasurraa akka ta'e kan onni jedhanii maal barbaaddennaan nan galaan jedheen. Maaliif hojii barbaaddennaan nagalchaa jennaan tikeetii naa bituu didanii xayyaaraa naa bituu didanii kanaafan hojjedhu jennaan hojiin isaan na argan reenfa dhiquu ture kanuma reenfammoo argeen beeku. Eega kana ta'e maa tole jettee naan jedhan rakkadheen jedheen. Akkasitti gaa booda dubbiin dheeraa keessi dheeraadha. Dubbiin dheeraadha garuu ammati Ameerikaa dhuftee asirraa akkuma taate garuu waan tokko mee waan uummanni Oromoo asirraa baruu jira kanarrallee waan si fideef waan Ameerikaa kanas waan finneef qabna dhugumatti har'aan tana biyyi tun bilisa taate akkaataa kanatti hundinuuyyuu faranjii wajjin hojjetaadha jiraataa jechuun kun wareegama qaalii gurguddatti itti baafameet Ameerikaan tun akka har'aa taate gurraachi kun har'a walqixa ta'ee waliin deemu faranjii wajjin. Ati amma fakkeenyaaf yeroo sangaa xiqqoo jijjiiramni dhufee waggaa 70 kun maal haga waggaa 6 jechuudha amma 65tti mirgi kun akkanatti argamaa jira. Garuu dukkaana yookaan suuqii dhayitee istoora tokko dhayitee waa bitattu yoo taate faranjii akkami harka wal qabatanii wal wannaa jechuun kun jira. Lakin jiru farankaa waa bitattu lafarra achirra kaa'ee jedhan akka sahanii wayii achirra kaa'aniiti achirra kaa'ee malee namatti harkan hidhatini jedhanii na gorsan jedhu. Waa bittu achirra kaa'ee callaa soo deebisan deebii bakka sii kaan qabu achirraa fudhadhuu naan jedhan. Tokkoffaa wallaalummaan onni jira inni dogoggora jireenya hin beeknes arguurraa inni nama kolfisiisuu inuma jira inni. Mee maali gaafa xiqqoo kolfate uummanni kun qabbana jira Minnesota kana. Inni barumsa hin qabu homaa barumsa hin qabu wanni guddaan garuu kan dubartiin tuqin jechuurra dubartii adiin tuqin naan jedhan saniifi harka adiirra farankaa waa bitattu ittiin kennin lafa kaa'e kan naan jedhan santu na keessaa bahuu didee. Uummata akkana jeetu akkas jechaa turetu jijjiiramee har'a wajjiniin ta'e wal fuudhee walirraa dhalchee qixxee dubbate. Ameerikaan tun bara sanitti toltuun turre kanaafuu namni asitti hafuu
yaalus hin turre waa dubbachuuf namni hundumtuu dafeet mangalaadha. Wanni arge hoo jiraate gurraacha fi adii hedduu rakkoon turte hin mul'atti turte hambaa seera darbee qucaan ajjeesuu kana. Qucaan ajjeesuu jechuun leenchiin yookaan moofi'an uummata bal'aa ta'anii baanii nama tokko tumanii ajjeesuu jechuudha. Waan aadaan uummataa yookaan akka fedhii akka seeratti mana murtii duun dhiyaanne kan godhan jechuudha. Kana ijatti nama sadi argitu asiin galin. Maal hoo jedhan immoo nama adii wayii dubartii wayii darbatee yookaan achi godhee daa'ima wayii onnee jedhee ollaatti waan kana waanuma ta'e odeessuu kanarra reenfi namaa immoo kan du'e hin ka'u ture. Rakkoon guddaan reenfi namaa kan du'e dafee hin ka'u. Kana gurraachis naannoo Meerilaandii sana yeroo sana immoo waraanni guddaan deemaa ture achitti. Gurraacha fi adii jidduutti qawumaan deemaa ture. Alabaamaan akkas turte, Noorzi Karoolaanaa jedhamsan akkas turte, galgala televezyiiniin immoo ni magaarummaan isaanii akka biyya teenyaa oksanii gaalla adan jedhanii akka naannoo Karrayyuutti jimaata qanyaasumach naqaa xibaffaa nama Karrayyuu ajjeesanii fixanii galgala nama sadi duwwaa akkas hin turre inuma mul'isu. Gamaa gamanaa kan du'e san ifa baasuun hin jira ture. Seerri gadaa yookaan akka dimokiraasii jedhamu kun xiqqoo akka hundeen lafa buute inuma mul'isa. Haa ta'u malee uccuuccaan jirtu, rakkoon jirtu, gurraachaaf adii jidduu kan jirtu. Anuma eengadda sitti meen ture dubartiin tuqniin naan hin jenne seera biyya kana aadaa biyya kana kabaji. Jedhanii akkana natti himanii kun waanuma jiru keessummaan alaa dhufe. Dubartii adii gaarreeffattee ilaalin kan jiru akkasitti natti himamee maalan loonii miti nama gaarreeffadhee namni akkamitti nama gaarreeffateela loontu gaarreeffata. Jeetumaan akkaataan isaas natti hin tolle dhiisee malee adii dubartiin jenne adii jedhan yoo waa bitattu horii callaa lafa kaa'e isaanis lafa sii kaa'u nama harkaan hin tuqin akkana naan jedhan. Afaan kunillee rakkoo qabdi gaa'e eessaa uftee siin jedhan naannoo Afrikaa kana hoo himattu akka namaatti waan mana keessatti dhalattee mana keessa jiraattee akka namaatti uumaa rabbi ilmoo namaa qixxee uume akkasitti waan jiraattu itti fakkaatu baay'ee si dhibu baay'ee si rakkisu. Ani akkana jettee akkanattan jiraatte jettee himachuun baay'ee si dhibdi. Rakkinuma biyya keessatti rakkannee beekan alaasin laallalaas alli wayyoo qabaa jennee akkuma kunoo eengadda mana barumsaa maal kan hundamaarra naannoftanaan jettu rakkoon na naannesse akkuma sanillee wayyeeffatta deebiste kan asii kana immoo laaltu. Kana birbinyooytee gaati keeta muradhaa jedhanii gaati amma hojii barbaadadhaa jennaan hojii mana reeffaa argattee achirrallee rifattee dubartii faranjiitu kuffiftee irraan deemtee kanaafis hidhamtee maal jettee garuu amma tikeeta si muran jarri kun jechuudha amma. Galtee. Naa muranii saniin booda gaanis firaattis iyyadheetan jarris naa muranii akkasittan dafee kutee deebite. Deebite yeroo deebitu kana gaa amma manni barnootaa kun si dabre maal goote akkam taate? Manni barnootaa la darbee homaa hojii biraas argachuun san rakkoo ture isii san reefu ijaaranii isii tokkitti agaa baachuun hin turre si'uu abbaadinaa poolis kolleejjii inni gufni ijaarsee booda ega ijaaramee dhumee ECA kenneef maleedha. Wanni jirtu isii tokkitti turte kanas immoo gadi ba'anii hojjechuun immoo qaaniinis jira ilma ebeluuti agaa baata namaan jedhanii namni honuma arge manni barumsaa seemistariin banamutti rakkoo ture. Lammata immoo rakkina siyaasaatti ture barri sun amma waan baay'eetu ture shaggar keessa galtu ibiddatti deebine. Rakkinatti ture jechuudha waliigalatti. Ibidda ture san keessa amma shaggar marqaa turte. Ati amma maal taate yeroo kana yeroo dhufte kun rakkina keessa Finfinnee dhufte amma mana barnootaa akka duraan itti irraa baate sanitti deebite? Lakki isatti hin deebine amma luluma kunnitti gaa deebi'ee luluma kunnitti gaa deebinu ofiifillee gaa waggaan lama la darbeetanii dhaasuun dabartee seemistara tokko kan asii kunoo akka lisee wannoo akka kunoo Saint Joseph English Community School American Community warri kana baratan rakkina jeeqama kana keessan turre warri mootummaa keessallee warri suuta jedhanii baratan amma yuunivarsiitii gaggalanii dubatti hafuun kunis itti dhagaamaa haa ta'u gaachi gallee amma immoo student council kan jedhan waldaa mana barumsaa kana keessatti immoo filamuun dhufee baras Oromoo kanatu filame bakka hundaa'u amma luluma kunnin bakka kanatti deebi'ee irraa fudhatte Daachoo Goobanaa Makonnin Baayisaa Dargii Xajjeese Sudaan irraa deebi'ee Abbaa Daakaa Ijjataa Faayisaa fa'aa wajjin Dr. Kadir Mahammad Kabbada Booranaa Lammaa Fidaa kan jedhan ijoollee kun haphaa kun meessuun ta'anii kanaa wajjin du'anii isaan kanatu hoogganaa nama student councilii kana mana high schoolii torbanuu warri hoogganu Tafarii Makonnin fa'aa warri akka abboomaa kun
anyway ijoolluma Oromoo kanatu akka haannoo qabate wal'aansoo kana keessa rakkinarraayi akka uummanni kee rakkateen siyaasa kanatti galmooftaa yoo sanitti Oromoo kanaa Madaalim Alii Huseen ture fi Xahaa Mubaarak turanii isaan lamaanuu amma dargiin ajjeese waan Oromoo kanatti ture ibidda kana keessa galuun waan ani jabaadhee ani beekaa ta'ee duun ta'in akkaataan jiru hundumtuu bakkee jirtutti ijoolluma Oromoo kanatti ture jechuufan. Amma turtee duubaati mana barnootaatti deebite jechuudha. Manni barnootaa kun eega deebite achumatti fixatteetiin amma yuunivarsiitii seente jechuudha? Mana barnootaa kana rakkoon achirraas waa inuma tutturte. Rakkoon seexaan beetii siin jeesuunis na hordoftee turte. Ishee akkaataatti ambaasaadder Taaddalachi Hayila Mikaa'el amma haati manaa biraan Masqal Raddaatuun rakkoo lisee hojirru uumte. fi hadiidaan fa'aa uumanirraan rakkoon guddaan dhalate namni lubbuun namaa babbadee turte kanarrattis gaa implikeetii godhu wanni hundumtuu wanni bishaan hamaan hojjetame Oromoo irratti maargama. Anyway sunis hin jira haa ta'u garuu achuman deebi'e gaa nama gaarii tokko ture Guddataa Maammoo jedhamu nama Ilubbaa Borii isaantu daayirektara ture. Ittaanaan immoo Dr. Dajanee Araddoo nama Ilubbaa Borii isaanis amma yuunivarsiitii Profeesar Ikoonomiksiitii amma waggaa lamaan irraa du'anii warri kun naman gargaaru. Kuni egaa amma bara Soodargiin hin dhufin bara Hayilasillaasee irraa dubbataa jira jechuudha akka namaa galuu fi booda ati amma iskuula Seent Yuunivarsiitii galte jechuudha. Gale egaa amma seemistara tokko eeggadheeti gale egaa amma baras immoo akka carraa ta'e ijoolleen Oromoo baay'inaan galle. Amma wanni ani barbaade egaa wannummaan haasawa kana itti jalqabneeyyuu guddaan maali? Dargaggoonni bara sanii sochii keessa turanii fi dhaloonni har'aa kun maal irraa baratanii jechuurraa haasawa kana dura gaafa jalqabnullee kanarraa jalqabnu jechuudha. Amma isin barattoonni Oromoodhaa akka yuunivarsiitii keessa jirtan wal qabaatinsi keessan akkam ture? Amma bara irraa dubbataa jiru kun amma bara 1900 fi akka Awurooppaatti 71 fakkaata. Akkasuma akkasi 71 akkana dhagama. Maaltu ture barattoonni Oromoodhaa sochiin godhaa jirtan maal fakkaata? Meegaa wareegummaa yeroo san baafame sanirraa beekuu barbaada. Sochiin Oromoodhaa kan ture bara sanitti xiqqoo gaafii jabduu kakaasaa turanii nama baay'eef illee hin galu ta'u maleedha. Warri uummata Itoophiyaa warri kun bartoonni Itoophiyaaf hin jettu kuni lafti qotee bulaaf haa ta'uu jetti. Mareet laaraashuu jiru afaan isaaniitiin. Uummanni kun immoo bartoonni Oromoo kun immoo lafti handhuura abbaa seenatiif haa ta'uu jettu. Taana takka addaan baane. Lammata immoo kan rakkoon dhalatte immoo gaafiin sabaa gaafii gitaatiin wal bira irratti wal bira qabamee deemaa jiran. Amma achirraa fudhanii waan malee inni maarkisii kana fidanii taagaliif taataqiyyan san irratti baasanii amma wal'aansoon sabaa yookaan cunqurfamni sabaa bifuma cunqursa gitaatii jedhan. Lakki kanaa miti nama biyya qabutu warraaqsa deemsisaa wal'aansoo gitaa deemsisa. Nu biyya hin qabnu nuuf abbaan lafaas kan dhabes kan qabus qotee bulaanis tumtuunis dugduunis hundumtuu biyya uummachuu qabu biyya eega qabaataniin boodatti attamitti bulla diinagdeen attamitti ta'a siyaasni attamitti ta'a filannoon bulchiisni maal fakkaata kan jedhu yoo biyya qabaatan irratti mari'atu kana malee jennaan warri wal'aansoo Habashaadhaa waraqata facaasan dhiphoonni uummata Oromootiin ni jedhan kan lafti abbaa isaanii akka jalaan baane barbaadan fedhii qaban lafti qotee bulaaf haa taatunii fi lafti abbaa seenaa handhuraatiif haa taatu jedhanii wal'aansoo uummataa dogoggorsaa jiru kan jedhan waraqaa baasanii ijoollee Oromootiif immoo tokko kan jedhan dogoggorfatanii gaafiin suni nama ijoolleen abbaa lafaa kaafte. Fakkeessanii kana honnoo godhanii achirratti warri meesoonis warri eehappatis jechuun IPRPnis dhaabbii tokko nurratti fudhatan. Mee amma gaa wanni asirratti dubbachuu nurra jiru odaa kiyya wanni guddaan dargaggeessi har'aa shamarran har'aa irraa barnoota fudhatan irra jiru isin amma yeroo akkana jettan kana gara humnaatti yookaan garee gaggabaabaa tokkotti ijaaramuun jalqabne yeroo kana Oromoon. Ijaarsa Oromoo kan jedhu barasuma calqabamte. Oromoo akkas naannoo kutaa biyyaa hin turre. Akka ammaa kana namni naannoodhaan wal qooduun amantiidhaan wal qooduun hin turre bara sandaafatti dhabnus hojjumaan nyaanne bara dabra biraanis hojjumaan nyaanne ijoolleen Oromoo waafnaanis hojjumaan hafne malee akka ammaa kana namni
warrifatee naannoo fi amantii wal qoodee hin beeku akka wal'aansuutti akka kaayyootti akka amantiitti akka sabboonummaa iddee huddee Oromootii hojjetu kan warra durii santu wayyoo qaba warra durii santu gaarii namadhaan. Nama gammachiisa yeroo sanitti dhugaa keessa. Nama gammachiisa. Namoota dhaloota har'aa kanaaf hedduun galu dhugaadha ilaalcha maarkizimii kasanii garuu warra gabaabatti yoo deebinee ilaalle amma isin mee bara 1973 kanarratti amma si haa fidu ati haga bara sanitti nagumaan yuunivarsiitii keessa turtee miti? Egaa bahaatuma galaatuma madaa'u nagaa amma kana miti booda madoofne moorgii mana minilikis amma seenne hin jirra. Moororlees hoggaa sanitti Sillaaseen hoggaa 5 hoggaa tokko caalaa isin warra hoggaa san hidhaman Tamiraat Kabbada Heenok Kifilee Gazaa Indaale ijoolluma inni xayyaara inni buttesan malee warra mana barumsaa kana hoggaa baay'ee sitti muranii nima baata. Namni jira yoo qabdu hirkoo qabduunis immoo nima baata. Baatan amma wanni si gaafachuuf kaniif wanni si gaafadheefsani 73 kana keessatti 74tti dhiyaatutti jirraa warraaqsis dhufuuf deemaa mee ilmaan Oromoodha akka garma murna jaarmayaatti ilaalchaatti bakka meeqa jirtan mee naa himu waraqaan baatu hin jirtu waraqaan hin babaatu yuunivarsiitii keessatti waraqaan Oromoo waraqaan baatu tuun tanuma beektaa isaan harkaan onni godhamti tuun immoo waldaa gargaarsa Oromooti tuun immoo waldaa Islaama Oromoo waan jettu jabduun irra jira jabduun garuu waldaa Islaama Oromoo waan jettu kan kaampaasii keessatti. Eenyuuf abbaasa? Sanigaa warra Xahaa Mubaarakaa Abdulkariim Mubaarakaa nama Riyaad Yuunivarsiitii Islaamik Affeers Piroofeesarati kana. Isaan kanatu baaseeti waan Oromoodha. Warra kana baasa. Warri karaa biraa immoo Abdulqaadir Abdulbaasit kan jedhan ijoollee warjiiti. Warra muhee fa'aa wajjiniin bilchaataa warra ture gaasas dargii galaafate inni irratti daalatti irratti galaafatame daalatti jechuun sabbata asuma shaggarii gadi yoo gara. Wanni amma kana si gaafadhe maal sitti fakkaate odaa kiyya seenaan kun dhugumatti lammiiwwan Oromoodhaa bakka jiranitti walquban qaban malee jechuu kutaan Oromiyaan bal'oo waan taateef walquban qaban malee wareegama ilmi Oromoodhaa durirraa qabee mana barnootaatti baasaa jiru kanatu hin himamin kanaaf seenaa kanallee an barbaade. Dhugaadhaan namoonni ati du'an jettu kun ati gaawa nama hedduu nama akka keetitti yaadatu nama tokko duwwaa arganii abbaa nageessoo jedhanii isaanillee amrii ta'anii jiranii rabbi warra jannataa haa godhu. Ati nama guyyaa tokko argitee maqaa isaanii tokko akka hin daganne yeroo dheerarraa waan si beekuuf har'a sagantaa kanarratti si file mee amma gara yuunivarsiitii mooraa yuunivarsiitii si deebisaa. Yuunivarsiitii yeroo turtan amma gara 74 kanatti mee akka walquba qabaatinsa Oromootiin amma Oromiyaa waan jettu ture achirraa booda waan adda adda mee waan kan addaan nu babaasi eenyu fa'a maal godhanii akkamiin rakkina maaltu irra gahee kanarratti nu deemi har'aaf kanarratti dhaabuudhaaf. Amma gara 74tti yoo ka'u gaa inni duraan waldaa bartootaa duwwaa warra bartoota yuunivarsiitii fi gulantaa lammaffaa duwwaa hammatu sun hafeeti warri baratan kan alaa galanis kan biyya keessa jiranis hundumtuu qooda irratti fudhachuun dhufee. Dhugaa dubbachuu fi guruupiin amma leencoo lataa kun kan karaa baaroo kun baddiluu hinsaa kan jedhan takka jalatti ijoollee waamama shaayii bitanii fi kaan kan ijoollee baadiyyaa ofte mana kiraa kaffalanii fi karaa gullalleetti wal geessaa turanii amma achirratti amma dhumarratti fixuudha fi amma namni ijaarsa kan jedhu kanatti amanee kanatti gaafa ka'an takkittumaan halkanuma tokkichaan guyyaa waraqata 2-3-4 ganama argitaa. Kana keessa takka Oromiyaa kan jettu tana. The first organization ijaarsi dura Oromiyaadha. Gaafiin Oromoo gaafii koloniiti jedhee waraqaadhanis labsiidhanis kana kan fudhate hoo jiraate kana du'aanis jiraanis kana dhugaa ba'uu hin danda'a Oromiyaa duwwaadha. Eenyu fa'aa jarri kun? Warri kun Fiqaaduu Eebbaa amma onnoo jira Kanaadaa jira. Baqqalaa Galataa Reed Crossii kana galee. Kifilee Doorii dargii xajjeese Bishooftuu irratti Dr. Girmaa Tolosaas Bishooftuu irratti du'ee Tsaggaayee Namarraa dura yuutti calqaba akka onni kan ture isaa waraqaa isaatillee gaafiin Oromoo gaafii koloniiti jedhee kunoo Dr. Baayisaa Lamuu jiru Niiyork jiru gaafachuu hin dandeessu. Gaafiin isaa gaafii koloniiti jennaan warri tiisis koomitee isaa riijektii kan Tsaggaayee gaafiin Oromoo gaafii koloniiti jennaan. Waan tokkitti sifan fixaa gaafiin Oromiyaadha. Achirratti kanaaf qulqullina ti'oorii yookaan
soonneetiin kaate itti aansanii warri bakkalchaa ba'an warri bakkalchaa baaroo tumsaa fa'a leencoo lataa fa'a ibsaa guutamaa fa'a warri amma jirani warri amma jiran du'aa duwwaa maqaana hungaanii miti warri jiranis sobas dhugaa soo ta'e jiru warri abiyyuu galataa fa'as hundumtu warri amma jiran kun lubbuudhaan baay'inni isaanii jiru kan du'anii magarsaan hin jiru warri akka Sumaalirraa deebi'an galaasaan fa'aa jiru kun hundumtu naannoo bakkalchaatti wanni ta'anii